كيبور ملتي ميديا برودكشن. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In the name of Allah, most gracious, most merciful, praise and gratitude be to Allah, the cherisher and the center of the world. Peace and blessings be upon Prophet Muhammad, his family and his companions and those rightfully follow them. We pray to Allah, the Exalted, to keep us on the right path which has guided us. I would like to welcome all of you for the second time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyota kiyya, sa'ati dheera, ulamaa'ii gurguddaa, haasawaaf jechaa fi eegana ammallee hubachiisuu danda'an sheeka keennaa keeysummaa keennarraa eegalee ulamaa'iinu keeysa jiran kan kaleeysa irraa nu guddisanii asiin nu gahaniin dhaamsii hedduu nu dabree jira. Malee dura dursinee rabbi islaamummaa bareedduu nu kennee hawaasa bareedaa ka waliin bareedu ka diin waliin bareechu kaayoo diinii alaabaa haqaa tana ol qabna jedhee hawaasa diiniidhaaf jiraatu ummata akkanaa rabbii nu badhaase namni dubbii tana gammachuu qabdume alhamdulillahi jedhe. Hagana guutuu sagaleen isin madadhabe alhamdulillah illee tadhabdani mee alhamdulillahi rabbil alamin. Itti aansuudhaani wanni hayyoonni keenna dubbatan haasawa ijoodha waan taateef, if yesterday passed by memory, don't pass today by memorizing it. Yoo kaleessi gadda wayii sirra dabarse guyyaa hadhaa gadda guyyaa kaleessaa saniif ayyaana godhattee hin oolchinii jedhan. If yesterday passed by memory, don't pass today by memorizing it. Kaleessa akkas taane jennee adda wal geennee akka taane san yoo haasofne guyyaan kalee tarakkanne adda ayyaana isii qabanne guyyaa lama rakkannee jechuudha. Takka tarakkanne takka tarakkoo isii ayyaanteeffanne. Kanaafuu waan dabrine keessatti akka uduba deebinee hin ayyaanteeffanne nu taasise. Inni itti aanu hawaasni keenna yeroo ammaan tanaa diinii keessatti akkanatti maal ta'uu qabna, ulamaa'iin xurree irra deemuu qabnu lafa nuu kaahuu qaba jedhanii akkana wal barsiisuun kun ni'imaa biyya hedduu keessatti hin argamne. Hawaasni dameen isaa ilmi namaa kun hayyoonni gurguddoon haasawanii maal jedhan, namni sadii jedhan, nama namaaf nama, nama namaan nama, nama ufiif nama. Nama namaaf nama jechuun maali? Nama jiruun fi jireenyi isaa ummata isaatiif ta'e. Inni kun nama namaan nama. Kayoo ka'i jedhan ka'u yoo taa'i jedhan taa'u kurru dhiiban malee sochoone jechuudha. Kuni ammoo nama ufiif nama. Yemmaayizi gemmayaan xabaatti biyoo haama akkamaachaa rootto galfatu malee hajaa biraan qabu. Garammaan kiyyan hidhatini duniyaan garagaltee garagaluu baatteellee none of my business edheetumaan jiraatu barbaada. Nuti wanni ulamaa'iin kenna ifaajuuf nama namaaf nama, nama namaan namaa miti. Kayoo namni itti dubbatu bara akkas taane kanaafumaan nu barbaachisa waan diinii haa dubbannu haa dubbannu diqqoosii jedhee riba deeba haguma dhiiban san nama malee ufitti namaa miti. Nama namaaf nama kakaayoo islaamummaa tana fudhatee kallattii barbaachisaan appilaayi godhee addunyaa tana guutuu jijjiira. I want to change the society in general. Kayoo baratellee barumsi ani baradhu ummata kiyyaaf. Hedduun nama baratu gaafa baratu rabbii waliin dhabu. Yaa rabbii hoo na barsiisi. Yoo mindaa ka argadhu taate damoostanyaa ka honku wallaahi damoozamu argannaan da'waa kiyya masgiida galu diinii kaddamu ulamaa kaddamu madaarisa ijaaru jedhee yaada. Kaayoon inni barateef sun dagatamee shiroon garaa geennaan baratee achumaan kutee rabbii kiyya hoo qara waan sirra barbaadu san ani nu argadhee dhiisi. Akka manguddittiin qixxaan sadii harka lafa bu'ee jennaan maal jette? Osoma deemaa jirtu qixxaan sadii harka lafa bu'e. Isii miskiina ifaa hin qabdu, laayitarii hin qabdu, moobaayilii hin qabdu, chaarjar waan ibsatoo hin qabdu. Jidduma kana keessa dhaabattee osuma cinqamaa jirtu yaa rabbi hoo jetteen yeroo roobaati balaqqisanii beeytan yoo diqoo inni ifee jedhu yoo kanaa ibsutu taate qixxaa sadiin keessaa tokko kan keetii jettee rabbi kennuu barbaaddi bara. Yoo isiin akkana jettu rabbiin toluma ofiiti way qixxaa isii irraa inni hajaa qabaami ibsee jennaan
qixxaa sadiinu bootaa jiru cheeki goote rabbi hoo jetteen qixxaa kiyya argadhe hin ifaajini jetteetu waan biraa kaatedha. Nama yoo baratellee barumsi inni baratu haga aangoo argatu for the sake of getting something kayoo baratullee ufumaa baratu ta'ee warra baratu jira. University keessa bara kanaa miti kana isinitti himu akka waliigala Itoophiyaatitti parsantiin barattoota muslimaa Itoophiyaa University bara 97 eebbifameen yeroo san 12-13 jidduu jedhan almost parsantii 12 yookaan 13 amma almost approximately dabale jedhamee parsantii 17 namni kenna eessa jirannaan gaafa hireen jirtuu boolla jira gaafa hireen hin jirre hoo qaraa du'ee jira awwaalamee jiraadha malee wanni irraa himamu tokko hin jiru. Gaafa hireen jirtuu hin jirru gaafa hireen hin jirre duruu hin jirru waan taateef hin jiru. Yoo barannellee diiniif hin jiru. Wanni rabbiin jiruu duniyaa tana keessa qormaatatti nu naqeef waan nu islaamummaa bareedduu tana irraa garagallee salaxxanne qaroomne beekne hayyoomne jenneef duniyaa tanarratti wala nudiiqannahum min al'adaabil adnaa دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون دكو أكجر ربي ديبن ربي تنا كيسا نقابل نتفكاته يو إن شاء الله نتجر ربي كنا ديبن جن قابتين قبوت اللي ألقوا المان تنا اللي جمدوا ناسون تنا جمتشو جيرامون أبدا شكيهن كابو كان أبرون سلني برنا براتوق فامتي إسلام ما برنا لمن تمارا اللي وجراني لهودينو ورا لهودي مالي برتا أبو لهودينو جلا إني وان قراو في ملء وان إسلام ما في الدنيا ليكو بانكم ما أني قرا في بلد وردي يادي ربي تأو برتا رانم نجت مهر كنافاس ما روتك الله أكبر جلا برانالله we gonna to learn for the radical change of the ummah not only Oromia not only Ethiopia even for the sake and the change of Africa. Addunyatti tana ni jijjiirra tola rabbii kennaatiin ifaajee ulamaa'i teenna addunyaa kufriidhaaf jallinnaaf wallaalaan dhamaate tana ifnana islaamummaatiin ni ibsina hin barannalle galma geennalle diiniif jiraannalle sadiin waliin qabannee namni jette meeroo tokko nama baasime meeroo tokko Allahu akbar jedha tana qalbii keessatti naa qabadha hin barannaa galmallee ni geenna abshiruu na jala qalbii hin cabina abdii rabbii keenya irraa qabna namni rabbiin qabu rakkoo hin qabu islaamummaa bareedduu qabna waan taateef nagaha qabna waan taateef rakkannullee nama rabbi amani rabbiin isa qormaata eegana idha ahabba Allahu al-abda yusimminhu gabroota rabbiin jaalate rabbiin nu qormaata yoo akka tasaallee qormaatamne jiran obboleessaanis obboleettiinis kabirootiinis ufiyyuu yoo qormaatamtanillee wanti rabbi nu jaalate jaalalamoo jaalalaamif maal jettan qabxii fiduu qabna ufii filanna moo waan rabbi nu filanne jaalan waan rabbi nu jaalateen jaalanna namni jettume mee namni waan rabbi si jaalate jaalate warri barattoota ufii filatu isin wayya lakka waan rabbi isin jaalateer gana waan intaane rabbi isin fidee isa komatu irra ufuma filatu way lakki waan rabbi naa filadhee jaaladha namni jettume rumanaa deebisi ila namni gariin gurra biroo lin dabarsine maaliif jennaan hangaafuma sanuu shakkii irraa qaba jedheetine waan rabbi si jaalate kullama qaddara wa fa'ala al-jalil fa huwa jamil wanti rabbiin kenna jaalate murteesse jaalala abshiru qalbii hin cabina ni barannalle addunyaa ni jijjiirralle gara rabbii keetii deebi islaamummaa bareedduu qabadhu islaamummaa irra hojjedhu inshallah waltaane islaamummaa kanaaf seenaa bareedatu dalagamaa jira xumura irratti beeksisa osoo hin taane akka yaadaati telegiraama xaalibu riidallaa jedhu irratti sagantaalee viidiyoodhaan istaandardii isaa eeggate horaabame jira yaa akibirri wayituutti hin kafaltanii seenaa sheerii godha sababa keetiin nama tokko rabbiin qajeelchee faayidaa guddaa irraa argatuu dandeetta waan taateef islaamummaa irratti waltaanee walqabannee diiniif haa jiraannu diiniif haa hojjennu keeboor dalagaa inni dalagee ummata keenya ulamaa wal nu qunnamsiise kana mee namni gammaddee jirtu mee ol naa baasime Allahu akbar keeboorii warri qadami seensataa tamee harka baasa garee isaa sheer gootanii laayik gootanii sabiskiraayib gootanii sila sheeriif laayikiif sabiskiraayibiin kun kafaltii nama gaafachiisa kifiyaallo jara nawaanyo tokko nama sadiitu waliin dhufe ani bara hamaa jedhe maaliif ennaan kennama rabbi na jibbisiisaadhi wallaati wayyaa qabdaan dubbatinu jedhe tokko itti ol ka'e maa ani kennatu miti nama kennatu rabbi na jibbisiisaa jedhe ka sadaffaa itti ol ka'e maal jedhe beektani wallaahi isin lachuu nagaa qabdanii jedhe maa ani kennaalee rabbi na jibbisiisetti nama kennatullee na jibbisiisee nama kennadhaa jedhe nama qaaqullee rabbi na jibbisiisaa jedhe mee namni laayikiif sabiskiraayibiif sheerii duniyaa hin qabne tana sagalee walii taana ummata seenaa bareedaa kana dalage bira dhaabanna gaafa isaan sagantaa qopheeffatan waan duunee duniyaa tanarraan deemne bira jiraanna namni jettamee harka na baasime
Kanaaf warri qara peejii jaran seene seenaa subscribe godha share godha like godha isin kabachiisu jara ammoo ni fayyada. Isiniif baasiin qabu jaraaf ammoo galii qaba. Faayidaa qaba waan taateef peejii kana nama birootitti illee beeksisa. Kanaafuu wanni amma jarri isinii dalaga waan guddaa ulamaa'ii wal isin qunnamsiisaa jirani kaayoo isaanii bira dhaabbannee ni deeggarraa abshiruu duuba keessan jira. Homaa yaadina feetan ji'an qaba isin bira dhaabbannaa namni jettamee harkoonnaa baasamin. Amma booda beeksisan barbaachisu sagantaan sun gahee qofa addunyaa himu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebor Multimedia Production.